Jireenya buungomaa keessaa namni Iyyasuus Kiristoos ta'uu koo fi dinqii raawwachuu koo. Namichi Iyyasuus Kiristoos ta'uu ofiin jedhu kun akkuma Iyyasuus Kiristoos macaafa qulqulluu keessatti dinqii hojjedha jedhee duukaa buutota isaa waliin jireenya isaa fi waldaa isaa irratti banee jira. Namichi ani isinitti himaa jiru kun Iyyasuus Kiristoos deebi'ee dhufeera anadha jechuudhaan biyya Keeniyaa keessatti hordoftoota miiliyoona 1 ol qabatee jirudha. Namichi kun jireenya Kiristoos Iyyasuus jiraachaa ture macaafa qulqulluu irratti dubbatu jiraachaa jira. Hordoftoota baay'ee qabaa akkuma gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos duukaa buutota 12 qaba. Waldaa mataa isaatii, haadha manaa mataa isaatii fi ijoollees qaba. Kana hundumaa biyya Keeniyaa keessatti taatee addaa ta'ee dubbatamaa jirudha. Namichi maqaan isaa Waalimuu Yesuu'aa jedhamu kun biyya Keeniyaa keessatti mata duree haaraa ta'ee jira. Yesuus isa gurraachichaa hordoftoota miiliyoona 1 ol qabu jedhamuudhaanis waamamaa jira. Jireenya Waalimuu Yesuu taangoolee irratti ibsa haaraadha yookaan wanta haaraadhaan mul'ate. Namni magaalaa Buungomaa irraa dhufee kan Kiristoos Yesuus isa dhugaa ta'uu isaa himatuu fi dinqiiwwan raawwachuudhaan hordoftoota guddaa hawwatee mata duree haasaa ta'ee jira. Akka Waalimuu Yesuu jedhutti kan isaa ergamaa Waaqaa waan ta'eef maqaan kun qajeelfama wangeelaa addunyaa guutuutti babal'isuuf kennamee waliin Waaqayyoon kan isaaf kennedha. Ani Yesuus Kiristoosidha ofiin jedha. Baay'een isaanii Kiristoos isa dhugaa ta'uu koo gaafatu. Ani immoo akkan ta'ee isaaniif nan mirkaneessa. Yesuus biyya tokkoof miti garuu addunyaa guutuuf ta'a jechuun gaaffiif deebii dhiyeenya kana Afrimax English waliin taasisaniin mirkaneessanii jiru. Waalimuu Yesuus akkuma Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu keessatti duukaa buutota 12 qaba. Duukaa buutonni isaa uffata mataa irraa hanga miillaatti isaan haguuge jilbeenfatanii Waalimuu Yesuus yeroo inni macaafa qulqulluu irraa dubbisu waaqeffatu. Hordoftoonni isaa Waalimuu Yesuu dinqii raawwateeraa jedhu. Namni kun Yesuus ta'uu isaa guutummaatti nan amanaa, ni fayyisaa, ni oolchas jechuun hordofaan isaa tokko dubbatee jira. Namoonni dhukkubsattoonni gara waldaa kanaa dhufuun du'atti akkasitti dhiyaatan sitti fakkaachuu danda'a garuu Yesuus Kiristoos hunda gidduu ni seenaa ni fayyu jechuudhaan itti dabaluudhaan haati warraa isaas ni dubbatti. Yesuus Kiristoos keessatti kan gonkumaa hin fuudhin irraa addatee Waalimuu Yesuu ijoollee 8 kan qabu gaa'ela kan qabu yoo ta'u mul'ata 21:9 fayyadamuudhaan haala gaa'ela isaatii ni ibsa. Caqasni kunis akkas jedha. Ergamoota 7 dha'icha 7 dhumaa guutaman keessaa tokko gara koo dhufee as kottuu haadha manaa hoolichaa sitti agarsiisaa jedhee natti haasa'e. Kiristoos of labse. Haadha manaa hoolichaa caaffata qulqullaa'oo keessatti barreeffame ta'uu isaa kan eeyyama fuudhuu fi horuu kenne ta'uu isaa hima. Waldaa isaa keessatti waaqeffannaan adeemsa kan qabu yoo ta'u waldaa 2 keessa darba. Walga'oonni jalqabaa mana kiristaanaa dhoqqee irraa hojjetamee fi balbala 2 foddaa kophee isaanii itti baasan keessa darbuu fi gara waldaa isa lammaffaa qulqulluu qulqullootaatti osoo hin deemin dura Waalimuu Yesuu kan Toongeerinii bakka naannoo Buungomaa jiru tokko Yesuus Kiristoos isa dhugaa ta'uu isaa ni amanu. Namichi dheeraan dukkanaa fi qeensa guutuu kan qabu uffata dheeraa uffachuu kan jaallatu akka raajii lallabaaf tiksee cimaatti naannoo isaa keessatti taateedha. Akkasumas akkuma Kiristoos Israa'el irraa dhufe caaffata qulqullaa'oo keessatti ibsameef odeeffame Waalimuu Yesuus duukaa buutota 12 qaba. Hordoftoonni isaa 12 fi Ruubee, Simoon, Leewii, Yihudaa, Naaftaal, Gaadii, Asheer, Yisaaq, Zaabiloon, Yoosef, Biniyaam fi duukaa bu'aan kan biraa tokkos jira. Duukaa buutonni isaa 12 Waaqayyoon kan dibaman ta'uu isaa kan amane yoo ta'u wangeela tajaajiluu fi babal'isuuf dhuunfaan isaan filate. Waalimuu Yesuu kan Toongeerinii fuudhee jira. Yesuus nama Naazreet Israa'el keessatti akka fuudhee hin beeku. Garuu Waalimuun
Yesuus macaafa qulqulluu keessatti akka Kiristoosiin macaafa qulqulluu keessatti ibsame irraa adda ta'ee abbaa ijoollee dhiiraa 5 fi ijoollee durbaa 3ti. Waldaa isaa keessatti qalbii jijjiirrachuu fi kophee ofirraa baasuu qabda. Gara mana kiristaanaa guddittii osoo hin deemin dura cubbuu kee hunda qalbii jijjiirrattee of qulqulleessuun waldaa isaa seenuu dandeessu. Kutaawwan toobaa fi qulqullinni cubbuu hunduu itti raawwatame jira. Kan sochii tawaabachuu kophee kee buqqisuu jedhama. Kophee jechuun cubbuu jechuudha. Akka waalimuu Yesuutti miseensonni jilbeenfatanii waaqeffatu. Faaruus ni godhu. Waalimuu Yesuu kan tongeerinii faallaa isaatiin isa macaafa qulqulluu irraatiin Yesuus nama Naazreet akka jechuuti. Duuka buutonni Waaqayyoo ta'uu isaa ni amana. Miseensonni waldaa isaa yeroo isa duratti odeessanii fi kadhannaa godhan ni jilbeenfatu. Namoonni Kiristoos ta'uu isaa gaaffii keessa galchuun bu'aa dadhabbii isaanii dubbisuu xiinxaluuf hubachuuf waan caaffanni qulqullaa'oon waa'ee isaa dubbatan irraa kan madde ta'uu dubbata. Hedduun isaanii amma maqaa Yesuus lammii Keeniyaa jedhu itti kennan. Haati manaa isaa guutummaatti isa deeggatti. Isheen gara biyya bilisaa fi gammachuutti isaan geessuuf as akka jiru ni amanti. Samii akkuma caaffata qulqullaa'oo keessatti abdachiifame. Waldaan waalimuu Yesuus waggootaaf erga jiraattee turtee jirti. Waldaan isaa jalqaba bara 2010tti xiyyeeffannoo guddaa argachuu eegalte. Miseensonni waldichaa inni Yesuus Kiristoos isa dhugaa ta'uu ni amanu. Viidiyoo Biigast Kaakaan arge irraa hordoftoonni isaa Kiristoos isa dhugaa ta'uu isaa fi jechii fi raajiin dubbate hundi dhugaa ta'uu ni amanu. Kiristoos Naazreet ofiin isa wajjin akka jiraatan ni amanu. Miseensonni waaqeffannaa isaa dhukkuboota ciccimoo akka fayyisuu fi ni fayyisas ni jedhu. Dubbiin hordoftoota waaqeffannaa isaa irraa dhukkubsattoota warra duraanii fakkaatanis akka fayyisu. Ergamni isaas ergaa isaa guutuu Afrikaa fi addunyaa guutuutti dabarsuudha. Waalimuu Yesuus erga Waaqayyoo waaqeffannaa galata addunyaa guutuutti fudhachuuf karoorfatee jira. Raajiin isaanii waalimuu Yesuus Kiristoos ta'uu isaa akkamitti ija isaanii duratti dhugoome. Duuka buutonni isaa 12 keessaa tokko kan ta'e Naaftaar bara 2017tti keessummoonni Ruwaandaa irraa akka dhufan itti himuu Waaqayyo irraa mul'ata argatee jedhamee tilmaamamee jira. Daawwannaan akka duuka bu'oota tokkotti dhuga ba'umsaa fi mirkaneessa kan Yesuus Kiristoos ta'a jechuudhaan Keeniyaa keessatti waan ajaa'ibaa fidee jira. Namichi kunii kadhannaas ni godhaa, afaan haaraa waldaa isaa keessatti ni taasisu. Dubbiis Waaqayyoo ni lallabaa. Akka Yesuus Kiristoos jireenya namootaatiif fakkeenya ta'uudhaafis ni yaala. Viidiyoon intarneet irratti mul'atu ni jireenyi namicha kanaa baay'ee akka nama kolfisiisu, kaan akka itti amanan, kaan immoo akka isa morman, akkasumas kaan immoo waayyuu akka waa isaa hin beekne ni dubbatu. Waaqayyo malee yeroodhuma biyya lafaa kan beeku hin jiru. Kamitti namni guyyaan firdii yookaan ol butamuu